Jaagamaa Badhaanee goota guca qabsoo barattoota Oromoo qabsiise. Uummanni Oromoo eega gaafa garbummaa jalatti kufeetii kaasee takkaayyuu qabsoorraa ciiseen beeku. Haguma gabroonfataan itti jijjiiramuun dhaloonnis dabaree itti wal furaa qabsaa'ee falmachaa kufee diina kuffisaa faajjii qabsoo bilisummaas walitti dabarsaa asiin ga'eera. Amna qabsoo dheeraa uummanni Oromoo taasisaa ture kana keessatti qabsaa'onni hedduun lubbuu itti wareegamaniiru, qaamaa qalbiin itti darbaniiru, biyyaaf qe'ee isaanii itti dhabaniiru, kichuu hedduun karaatti itti citeera. Goonni lubbuusaa arjaan horii isaa beekas sammuusaa itti dhabeera. Uummanni Oromoo qabsoo diddaa gaggeessuuf ilmaasaa kumaatama hedduun itti gabbaraa as ga'eera. Eenyummaan Oromoon har'a ijaarratee asiin ga'e kun tolatte osoo hin taane lubbuun ilmaan qaqqaalii itti ba'eera, itti gabbarameera. Ilmaan Oromoo kichummaatti lubbuu isaanii qabsoo bilisummaa Oromoof kennanii ofiif karaatti citanii hafan keessaa gootichi Amboo biqilchite ilmi Oromoo Jaagamaa Badhaanee nama tokko. Hundee Oromummaa har'aa kana gadi dhaabuu keessatti warri fuuldura hiriiruun kufanii guca qabsoo bilisummaa Oromoo dhiiga isaaniitiin qabsiisanii asiin gahan keessaa tokko Jaagamaa ilma Badhaanee gurbaa warra Amboo sana. Ofii Jaagamaa Badhaanee nama akkamii ture? Sochii diddaa barattoota Oromoo 90mootaa keessatti maal gumaache? Urjii barattoota Oromoo qabsoo finiinsaa turanii kan ta'e Jaagamaa Badhaanee eenyu? Maaliif ajjeefamee fi akkamiin yaadatama? Sagantaa keenya hundee Oromummaa har'aa keessaa deebii isaanii argattu nu waliin tura. Jaagamaa Badhaanee qaroo ijoollummaa isaatiin rakkoo uummata isaa hubatee qabsoof kutatee ka'eedha. Seenaa qabsoo barattoota Oromoo keessattis nama bakkalcha ta'ee mul'atuu fi nama seenansaa yoomuu dhalootaan faarfamaa jiraatudha. Eega wareegame har'a waggaa 20 guuteera. Waa'ee isaa maatii fi hiriyoonni isaa waan himan qabu BBC Afaan Oromoo waabeffanneerra. Jaagamaa Badhaanee micaa diimaa dheeraa naatoo qabeessaaf qaroo ture. Barreeffama mimmiidhagsee bocuun beekama. Qabsoo barattoota Oromoo Amboo keessatti ammoo dargaggeessa bifa addaatti yaadatamudha. Jaagamaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1979 Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Qollitiif Birbirsa jedhamutti maatii qotee bulaarraa dhalate. Obbolaayyan dubaraa 2 fi dhiira 5 kan qabu yoo ta'u inni nama 7ffaa ture. Jaagamaan obboleewwan isaa kaanirra nama qaroo akka ture dubbatu obboleessi isaa hangafaa obbo Haayiluu Badhaanee barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Amboo mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Cariitti, sadarkaa lammaffaa ammoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Ambootti barachaa ture hanga waggaa 20 kana ajjeefamutti. Kutaa tokko barataa turre, manaanis naannoodhuma tokko jiraataa turre. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1992 gubachuu bosona Baalee fi oduu weellisaa Hirphaa Gaanfuree ajjeefameera jedhuun mormiin barattootaa gara diddaa cimaatti akka jijjiirame hima hiriyaan Jaagamaa obbo Warquu Fayyeeraa. Jaagamaa fi Warquun waliin mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Cariitti barataa turan. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti gaafa fincilli ka'u nutis birmannee deemna. Umuriidhaan ijoollee taanus ga'ee keenya inuma bahanna turre kan jedhu Warquun diddaa bara sana ture keessatti hirmaachaa akka turan yaadata. Yeroo sana kaasee Jaagamaa waliin michuu lubbuu akka turan dubbatan. Bara 1994tti jeequmsi wal fakkaataa itti fufe. Jaagamaa fi Warquunis humnoota mootummaatiin qabamuunis masaraa mootummaa Ambootti, waajjira poolisii godina Shawaa Lixaatti, waajjira poolisii magaalaa Ambootti, mana sirreessaa godina Lixa Shawaatti waliin hidhamaa turan. Yeroo mana murtiitti dhiyaatan dararaa mana hidhaatti isaanirra gahu ibsuuf fakkii tiishartii adii irratti boca. Jechama namni abdii kutu hin mo'u jedhamuunis beekama. Baroota 1995 fi 1996 finciluma wal fakkaataa keessa waliin dabarsan. Bara 1996 fi 1997 Jaagamaan akka hin baranneef bulchiinsa mana barumsaatiin ganna 2 adabame. Bara 1998 ammoo humnoota mootummaatiin ajjeefame. Du'a Jaagamaa hordofee manneen barnootaa fi kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti diddaan babal'ate. Jaagamaa Badhaanee ji'a onkoloolessaa erga ajjeefame booda seensa mana barumsaa inni irratti ajjeefame qofa osoo hin taane manni barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Amboo cufameetu ba'e. Bara sana barataan tokkollee osoo mana barnootaa deemee hin baratin warri qormaata biyyaalessaa fudhatan qofti qoraman. Ajjeefamuunsaa bara miidiyaan hawaasaa hin turretti kutaalee baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa garaagaraatti ijoo dubbii ta'ee ture. Barataan mana barumsaa bakka inni itti ajjeefame irra darbee yoo seenee barate dhiigni Jaagamaa galaana ta'ee haa nyaatu.
lafeensaa qoraattii ta'ee haa waraanu jedhamee abaarame. Hanga har'aatti namni achirraan tarkaaffatee mana barumsaa hin seenne hin baanes. Seensi mana barumsichaa karaa biraatiin saaqame. Jaagamaan erga wareegame baatiin onkoloolessaa kun waggaa 20ffaa ta'uus hima hiriyaansaa Warquun. Jaagamaan barataa qaxalee ture. Daree baratu keessatti barattootaa fi barsiisota biratti hariiroo gaarii qaba ture. Bifaan amalaan baay'ee bareedaadha. Yeroo sana dhaabni karaa nagaa qabsaa'u baay'ee hin beekamu. Nu kan jalatti hiriirru dhaaba adda bilisummaa Oromoo ture. Namni ergama fidu jiraachuu mala jechuun taatee yeroo sanaa yaadata Warquun. Jaagamaan bara 1994 irraa eegalee qabsoo barattoota Oromoo keessatti nama ga'ee guddaa baachaa turee fi hamma gaafa ajjeefamutti nama gatii baasaa ture ta'uu hima hiriyaan Jaagamaa kun. Jaagamaan ijoollummaarraa eegalee miidhama qotee bulaa fi faalama naannootiif quuqama qabaachuu kan himan obboleessi isaa obbo Haayiluu Badhaanee akkasiin muudannoo isaa yaadatu. Yeroos qotee bultoonni midhaan barandaatti gatanii galu turan sababii gatiin qabneef. Gatiin xaa'oo immoo mi'aa ture. Midhaanuma oomishee gurguree gatii xaa'oo kaffala. Isumaan ammoo ijoollee isaa magaalatti barsiisa. Qe'ee isaas ittiin bulcha. Yeroo sanatti gandoonni baadiyaa aanaa Amboo hedduun mana barnootaa sadarkaa lammaffaa waan hin qabneef barattoonni magaalaa Amboo dhufuun mana kireeffatanii torbaniin yookiin torban lamaan gara baadiyaatti deddeebi'anii galaa fudhataa yookiin maatiin deddeebisaa fi baratu. Jaagamaanis qotee bultoota midhaan gurgurachuuf harree fi fardeeniin fe'anii magaalaa dhufan arge. Gatiin midhaanii jalaa bushaa'ee waan argeef gaddee akka boo'ee yaadatu obbo Haayiluun. Bara 1992 natti fakkaata gatiin midhaanii haalan kufe. Qotee bulaan keenya dararamaa jira. Yeroos Jaagamaanis midhaan oomishe gataa jira. Itti fayyadamaa hin jiru jechuun akka waan namni du'eetti boo'e. Rakkina gara biraa qabdamoo midhaanuma qotee bulaatu akkanatti si boochisa jennaan manatti na dhiisee ba'e ija isaa haxaawwate jechuun quuqama qonnaan bulaaf qabu yaadata. Itti dabaluunis kan si ajaa'ibu waa'ee faalama qilleensaa isatu kaasa ture. Warra TPLF fi adda bilisummaa uummata Tigraay hin jaalatu. Umurii isaas kan gabaabse kanuma. Milkiin isaanillee nutti badee qilleensi Oromiyaa keessa jiru faalamee biyya keenya gammoojjummaadhaan liqeeffamtee jedhee dubbata. Mucaanan akkasi madaalu haasa'i ati daa'ima jarreen kun namarraa hin goranii jedheen gorsa. Ni doorsisu qabanii hidhu. Egaa gaafa dhuma isaa kan sodaatan nama qaqqabee kan jibban nama dhaala jedhanii wanti sodaadhe naanafne jechuun gaabbidhaan haasa'a Haayiluun. Sirna yeroo sana ture kan TPLF akka inni hin jaalanne beekanis eenyu waliin maal akka hojjetu garuu akka hin beeknes dubbatu obboleessi hangafaa Jaagamaa. Ijoolleen amma iddoo gaarii turan hedduun isaanii isaan gaggeeffamaa kan turanidha jedhu. Jaagamaan maatii isaa hiriyoota qabsoo fi barsiisota isaa biratti jaalatamummaa guddaa qabaachuu kan himu hiriyaansaa Warquun wantoota ijoo inni itti yaadatamu akkanaan ibsa. Jaagamaan barataa baay'ee jabaadha. Barreeffama bareechee barreessa. Barreeffama gurguddaa kan ammoo harkaan bocuu danda'a. Kutaa isaa keessatti barsiisota isaatiin baay'ee jaalatama. Mana hidhaa keessatti barreeffama garaagaraa bocuudhaan mana murtii gaafa dhaqe abbaa murtii fuuldura dhaabbatee waan rakkoo barattootaa hunda dubbachuudhaan mana hidhaa keessatti tiishartoota irratti jechoota garaagaraa barreessee barattoota mana hidhaa jiran uffachiisee mana murtiitti ergaa ture jedha. Akkaataa itti gadi garagalfamanii lakkoofsa 8 hidhaman suuraa sanarratti nu kaasetu tiisharticha uffannee mana murtiitti dhiyaanna. Mana murtiitti abbootiin seeraa kun maali jedhanii nu gaafatan. Kuni akkaataa nuti itti gadi garagalfamnee reebamaa jirruudha suuraa isaati jenneen. Eenyutu kaase jedhanii gaafa gaafatan otoo nuti deebii hin deebisin Jaagamaa fuulduratti ba'ee anatu boce jedhaan jechuun ija jabina isaa yaadata. Barreeffamni kunoo maal jechuudha jennaan abbaan murtii kan abdii kutu hin mo'u jedhee deebiseef. Namoonni tiishartii sun biratti argame baay'een isaanii torbee lamaaf masaraa mootummaa Ambootti deddeebifamanii gadi garagalfamanii garafamaa turan. Kaan ammoo baay'ee dhukkubsatanii hospitaala galanii turan jedha. Jaagamaan mana sirreessaa keessatti namoota wal lolan walitti araarsuun fuulduratti maal akka gochuu qabu, namni barate barataa jabaa ta'uu akka qabu, namni ergama fudhatee ba'etti adda duree ta'uu akka qabu fakkeenya gaarii barattoota Ambootii nama ta'ee turedha. Tokkummaa Oromoo uumuu irratti ga'ee olaanaa qaba jechuunis dabalee ibsaa jedha Warquun. Ijoolleen qabsoo barattootaa keessatti hirmaataa turan barnoota isaaniinillee namoota qaroo akka turan kan himu Warquun. Jaagamaan mana barumsaa erga galee daree isaa keessaa sadarkaa sadaffaa gaditti ba'ee hin beeku. Nama kutaa 9-10 ennaa baratu kitaaba kutaa 11 fi 12 hojii manaa ijoolleedhaa hojjetudha jechuun cimina hiriyaasaa yaadata.
barataan sababa qabsootiin Ambootti hidhamee kutaa 10 haa ta'u 12 qoramanii kan kufee ani beeku hin jiru. Waa'ee biyyaa kan yaadu nama sammuu qabu fincilatti kan hirmaatu durriyoota osoo hin ta'in barattoota baay'ee jajjaboodha. Sa'aatiitti wal arginee dhimma siyaasaa, dhimma fincilaa, dhimma dhaabaa al tokko haasofna. Sa'aatii kanarraan kan hafe namni hundisaa kan barnoota isaa qayyabatu ture jedhan. Fakkeenyaan yoo kaasus ijoollee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Ambootti boombii darbattan jedhamuun hidhaman kan akka Daggafaa Uumaa, Baqqalaa Uumaa, Kidaanuu Tasammaan fa'aa gaafa Karchallee Ambootii dhaqanii qormaata fudhatan jedhan. Qabxiin qormaataa wayita dhufu ammoo akka godina Shawaa Lixaatti Karchallee Amboodha tokkoffaan. Ijoolleen qoramte 21 qabxii olaanaa fiduudhaan yuunivarsiitii galan. Baay'een isaanii amma doktorootadha, kaan isaanii injiinaroota bebbeekamoodha jechuun waa'ee qabsoo barattoota Oromoo ibsa. Itti dabaluudhaan obbo Haayiluun abbaan keenya qotee bulaa waa maraanuu nama jaalatamanidha. Otoo akkasitti jaalatamanii abbaan keenya kan duubatti isaan hambise barumsa dhabuusaati. Jaagamaan barnoota jaalatu akka baratuuf jechan isa fudhadheen gara magaalaa Ambootti dhufe jechuunis abjuunsaa barnootan bakka guddaa ga'uuf akka ture ibsa. Bara 1997 keessaa dhaaba mormituu karaa nagaa qabsaa'u jalatti hiriiree turre. Galgala dhaaba adda bilisummaa Oromoof guyyaa dhaaba OBKO yookiin Koongireesii Biyyaalessaa Oromoo jedhamuuf hojjenna. Filannoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 taasifame keessatti Shawaa Lixaa guutuusaa paarlaamaaf dabarsine. Haa ta'u malee mootummaa yeroo sanaa aangoo waan hin gadhiisneef filannoo waggaa 5 eegurra bilisummaa Oromoo ariifachiisuu qabna jennee mari'annee gara fincilaatti seenne. Fincila sana koreedhani kan dursaa turre. Jaagamaanis koree sana keessa ture jechuun haala ture kan ibsu obbo Warquun bara 1998 onkoloolessa 30 sa'aatii 4:00 jedhamee fincilli labsamee ture. Barattoonni sa'aatii booda dhufan nu jalaa hafu jennee waan yaanneef kan ganamaa fi kan waaree boodatiin yoo walitti dhufne humna godhanna jennee waa yaanneef sa'aatii 6:00 jijjiirree jedha Warquun. Akkuma jedhametti Jaagamaan lafa itti ramadame qaba. Namoonni isa faana ramadaman kan akka Shuumii Dandanaa fa'i garee isaanii faana turan. Sa'aatii 6tti akkuma jedhametti balbala mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Amboo irratti yeroo gadi bahamu xiyyeeffannaan guddaan waan irra jiruuf Jaagamaan dhaaba adda bilisummaa Oromoo hojjeta jedhamee waan shakkamuuf akkuma inni gadi baheen rasaasa jalqabaatiin rukutanii ajjeesan jechuun haala itti ajjeefame yaadata Warquun. Jaagamaan erga rasaasa rukutamee kufee booda dhukaasa garmalee ture waan ta'eef barattoonni irraa ol dacha'an. Kabbadaan rasaasa akka bokkaatti roobu keessa dhaqee Jaagamaa akkuma lafaa ol harkisuuf gadi jedhee jirutti bobaasaa jala rukutamee kufe. Daree tokko baratu ture. Kan isaan ajjeese poolisii Oromiyaa ture. Kan achi jiru qaamni biraa hin turre gaafas jedha. Gama mana murtiitiin humtuu isaanitti nafne. Achuma mana hidhaa keessatti bakki addaa tikti haa ta'uuf malee mana murtiitti wanni hambise hin jiru. Manni murtii umurii guutuu itti murteesse. Gaafa san murteessan galatoomaa jechuudhaaf daddacharraa jilba keenyan deemnetu baane jechuun murtoo miseensa poolisii Oromiyaa Jaagamaa ajjeese jedhamerratti fudhatame ibsu obboleessi isaa hangafaa. Kana jecha raawwate miseensa poolisii Oromiyaa ta'uu kan himan namni kun dirqamni itti kennamee itti yaadanii raawwadhu jedhaniitu ajjeesisanii jechuun ajjechansaa qaamota siyaasaatiin kan qindaa'e ta'uu fuulchu. Fincila magaalaa Amboo keessa ture kallattiidhaan addi bilisummaa Oromoo hoogganaa akka ture kan dubbatu obbo Warquun isaanis magaalaa qarqaratti lafa tasgabbii qabutti ba'ee miidiyaaleedhaaf odeeffannoo akkan kennu natti himanii sana booda akka magaalaa gadhiisee ba'ee kaasa. Kallattiin Jaal Daawud faana kan wal qunnamaa turre. Isaan bayi kana booda miidiyaaleedhaaf deebii kennii jedhan. Miidiyaan jalqaba interview godhe VOAdha. Sana booda sagalee Jarmaniif sagalee bilisummaa Oromootiif miidiyaalee hedduuf ibsa kennuusaa ganna 20 duubatti deebi'ee yaadata obbo Warquun. Obbo Haayiluun taatee guyyaa Jaagamaan itti ajjeefame sana akkasii yaadatu. Abbaa kiyya wajjin mana jireenyaa koo utuma teenyee jirru sagalee meeshaan dhaga'e. Wayi anaa yaa ijoollee koo ammoo yaa obboleessa kiyyan jedha jedheen alatti gadi fiigee ba'e. Dubbiin kun gara carii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa odoo hin taane mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ambooti naan jedhan namoonni. Garasitti ennaan imalu miira kootuu beeke akka dubbiin kan saa taate itti gamu waan tureef durumayyuu aangawoonni hin deebitu taanaan rasaasa tokkotu sigaa naan jedheera. Rasaasni tokko edda naga'e immaa bayeessa mitiiree ani 30 naa hawwiten se'e jechuun waajjira aangaa isa waamee dhiisee akka ba'e itti himuu yaadata obboleessisaa. Jaagamaan nama waan hunda iccitiin qabatu ta'uu kan yaadatan obboleessisaa kun eenyummaa nama isa qoratee kaabineedha naan jedhe malee maqaasaa natti hin himne.
warra tikaa kana ta'uun ooltuu jedhan. Ijoolleen kiyya kan isarraa baran jecha hin taane yoo namni jedheen natti hin himani. Deemet namaa wal lola kan jedhamu tokko ni sodaatu jechuun ibsu. Barataa kutaa saglaffaa kan ture Jaagamaan onkoloolessa 30 bara 1998 guyyaansaa roobii sa'aatii 6 walakkaatti isumaa mana barumsatii ba'uu balbala seensaa irratti rasaasa jalqabaa miseensi poolisii Oromiyaa itti dhukaasen akka wareegame himu obboleessisaa.